Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan. Roobii fulbaana tokko bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 26 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Jaarmiyaaleen miidiyaaf gaazexeessonni seeraaf qajeelfama ogumaa ittiin geggeeffaman qaban. Haala kanaan yeroo waraansaatti innaa gabaasaa isaanii qopheeffatan qajeelfamoonni jiran maal fakkaatu ka jiruuf dhimmoota kabiroo irratti hayyuu gaazexeessummaa Yuunivarsiitii as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru tokko keessaa barsiisa waliin marii gaggeessinee jirra. Mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa miidiyaaleef kennaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 14 bara 2014tti Itoophiyaatti mootummaa haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa uummataatiif kanneen waggoota 5 dhufaniif filataman hojii isaanii akka jalqaban beeksisanii jiru. Yeroo bakkawwan filannoon ittiin geggeeffameen jiruu fi biyyattii waraansa keessa jirtu kanatti mootummaan haaraan hundeessamu maal fakkaata ka jedhu irratti miseensota paartiilee dorgomtoota dhuunfaa filannoo injifatanii fi xiinxalaa siyaasaa dubbisnee jirra. Dirree Dimookiraasii irratti dhiyeessina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasarraa Nugusuu Taammireen tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitummoo Tujubee Horaatii oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Atta mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgalaarraaf qabnu kunoo. Kan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF humna ittisa Tigraay jedhee waamuu fi mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororkeessaattiin jedhu torbanneen dhiyeenya kanaa mankuusaa dhaabbata gargaarsa dhala namaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi isa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru saamuusaa daayirektarri waajjira USAID damee Itoophiyaa kibxata kaleessaa beeksisan. Baatii sadaasa darbe humnootiin Itoophiyaa fi TPLF gidduutti wal waraansi jalqabame kanneen kumaantamaan lakkaa'aman galaafatee rakkoo gargaarsa dhala namaa hordofsiise. Baatii waxabajjii darbee fi jalqaba baatii adoolessaa irratti Tigraay harka caalaa kan to'ate humni TPLF bulchiisa naannoo ollaasaa ta'an kan Afaarii kan Amaaraatti imaluun namoota 100,000 hedduu manaaf qe'ee ofiirraa godaansisan. Naannoo sanatti manneen kuusaa hedduun saamamuu fi guutummaatti duwwaatti hafuu isaanii keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa bakka loltoonni TPLF dhaqqaban ragaa qabna jechuudhaan daayirektarri waajjira USAID damee Itoophiyaa Shaan Jaans televezyiinii Itoophiyaaf ibsanii jiru. TPLF bu'aasaaf kan baay'ee fiigu jedhee amanaa hin turree jedhan. Dhimma kanarratti bakka buutota TPLF fi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin hin kennamin jira. Bulchiisa naannoo Somaalee Hararii akkasumas bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa fi godina Oomoo lixaa keessatti fulbaana 20 filannoo gaggeeffamuuf kanneen sagalee kennan hojiin galmeessuu jalqabamuusaa boordiin filannoo beeksisee jira. Filannoo fulbaana 20 gaggeeffamu kanaan namoonni filatanii fi dorgoman harka caalaan kan keessatti argaman bulchiisa naannoo Somaalee keessatti kan dorgomuuf jiru Izemaan boordii filannoo irratti iyyata qabu dhiyeessee jira. Paartiin kun iyyata dhiyeeffate kanaan kaardiin filannoo ammaan dura raabsaman gatii dhabsiisuun kaardii haaraan akka maxxanfamu kanneen filannoo raawwachiisanis walaba ta'uun akka mirkanaa'u buufanni sagalee itti kennan 2 akka dabalamu kanneen jedhan dabalatee waliigalaan qabxii 8 dhiyeeffatee jira. Boordiin filannoo iyyati kun dursee kan isan dhaqqabne ta'uu ibseera jechuudhaan Addis Chakkol Direedawaarraa gabaaseera. Odeeffannoo dogoggoraa facaafamuu fi uummanni tasgabii akka hin arganne gochuuf sababaadha ka jedhaman manneen jimaatti qamaanii fi manneen shiishaa bulchiisa magaalaa Dasee keessatti ifatti cufamanii jiran. Kunis har'aa qabee hojiirra kan oolu ta'uu fi seera kana namni cabsee itti gaafatamaa akka ta'u kantiibaan magaalaa Dasee obbo Abbaba Gabra Masqal hubachiisanii jiru.
Magaalaa Dasee keessatti hawaasa daldalatee jiraatu 3,000 ta'an waliin kaleessa mariin ega gaggeeffame booda har'aa qabee akka cufamu ta'e. Bulchiinsi magaalaa murtii dabarse kana hawaasni magaalattii deeggaruu qofa otoo hin taane maddisiisaa yaada kanaa ta'u kantiibaa Abbabeen hubachiisanii jiran. Jiraataa magaalaa Dasee ka ta'an obbo Alamaayyoo Dassaaleny dargaggoonni biyya isaaniif akka hojjetan kan taasisuu fi murtii namoota hedduu biratti fudhatama qabu jedhan. Garuu dhorkaan kun gurguruu fi bituu hin dabalatu taanaan bu'aa barbaadame argamsiisuu dhiisuu malaa sodaa jedhu qabaa jedhaniiru. Magaalaa Dasee keessatti eeyyama seeraa kan hin qabnee fi seeraan ala kanneen sosso'an daldaltoonni jimaa 1,000 lakkaa'aman akka jiran tilmaamameera. Gama biraan humnootiin mootummaa Itoophiyaa to'annaa Hiwaatti jala ka ture naannoo Dabra Zabiixii fi Caca'oo to'achuun hojii qulqulleessuu gaggeessaa akka jiran raadiyoon sagalee Ameerikaa oduu kaleessa galgala tamsaaseen beeksisuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Masfin Arraagee Daseerraa gabaaseera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelensky roobii har'aa White House ka daawwachuuf jiran yoo ta'u Pireezidaant Baayiden waliin dubbachuuf jiru. Imaltuun kun yeroo waggaa lamaaf irratti hojjetamaa ka ture yoo ta'u haala Afgaanistaan keessatti uumameen kan ka'e guyyaa tokkoof duubatti harkifate. Aangawaa gameessi bulchiinsi United States akka jedhanitti ergaan imaltuu kanaa abbaa biyyummaa Yuukireen kabajamuu daangaa ishee fi hariiroo Awurooppaa waliin qabaattu irratti cicha United States qabdu ibsuudha. Aangawoonni oduu gabaastotaaf akka ibsanitti ajandaan isaanii dhimmootii nageenyaa, enerjii fi imaammata jijjiirama qilleensaa akkasumas malaammaltummaa Yuukireen keessaa dhabamsiisuuf yaalii ta'uu irratti dubbatu. Kana malees jedhu biyyoonni lameen waliigaltee hedduu labsuu malu. Kunis nageenya Yuukireeniif gargaarsa gochuu kanneen rakkoo Raashaa waliin uumameen Yuukireen bahaa keessatti rakkataa jiran akkasumas vaayirasii koronaa kan ilaaleen gargaarsa dhala namaa arjoomuu dabalata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti marii pireezidaantonni Ameerikaa fi Yuukireen gaggeessuuf jiran kun rakkoo jiruu fi carraa argamuu malu kan of keessaa qabu ta'a. Obomboleettiin maqaa Aayidaa jedhamuun moggaafamte jiraattonni miliyoona hedduu kan kutaa Luuziyaanaa kibba gama bahaa elektiriikaaf bishaan qulqulluu dhabsiisee jira. Toorri elektiriika tamsaasu 8 magaalaa daawwattootaa akka taate New Orleans fi Luuziyaanaa gama kibbaa miidhaan kan irra ga'e yookaan kan barbadaa'an ta'uun ibsameera. Kunis dilbata darbe bomboleetti sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 240 fiiguun yoo ta'u waaltaan elektiriika tamsaasu guddichi laga Mississippi keessatti kufee jira. Aangawoonni kutaa sanaa fi kan kaampaanii enerjii akka jedhanitti elektiriika guutummaatti deebisuuf hanga guyyaa 30 fudhata. Kunis yeroo qilleensi ho'aa ta'ee jiru kanatti uummanni meeshaa qilleensa mana keessaa qabbaneessu kan elektiriikaan hojjetu dhabuun yaaddoo uumee jira. Manneen barnootaas guutummaatti cufamanii jiru. Hospitaalonnis dhukkubsattoota COVID-19 qabaman jenereetara kan yeroo hatattamaan gargaaramaa jiran. Hong Kong keessatti qabsaa'onni demokrasii deeggaran kanneen bara 2019 hiriira eeyyama hin arganne irratti hirmaatanii turan 7 har'a adaba hidhaa baatilee dheeraa irratti muramee jira. Dhiironni 7 kun haadha murtii mana murtii konyaa Amanda Woodcock hiriira mootummaa mormuun gaggeeffame guddaa irratti baatii onkololeessa bara 2019 hirmaatan jechuudhaan murtii dabarsan. Hiriirri sunis kan wal falmisiisaa ture seera lammiiwwan dabarsanii biyya biraatti kennuu jedhu irratti mormii ka'ee ture. Haadha murtii ka ta'an Woodcock akka jedhanitti seerri xiqqoon kan Hong Kong seera bu'uuraa kan walabummaa wal ga'uu fi hiriiruu of keessaa qaba. Mirgoonni kun garuu uggura heeraarra kaa'ame of keessaa qabu jedhaniiru. Adabii hidhaa murame baatii 11 hanga 16 kan ga'u yoo ta'u nam tokkorraa kan hafe kanneen biroon 6 himata seeraan ala walgahan jedhuun hidhaa keessa jiru. Hiriirri bara 2019 gaggeeffame sun Chaayinaan seera nageenyaa kan waliigalaa Hong Kong irratti waggaa darbe akka raggaasisu jajjabeessee jira. Erga seerri sun raggaasifamee booda aangawoonni Hong Kong humnootii demokraasii leellisan kan magaalattii keessaa irratti tarkaanfii fudhatan hammeessaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Jaarmiyaan miidiyaa akka jaarmiyaatti akkasumas gaazexeessonni akka dhuunfaatti yeroo gabaasan seera yookaan qajeelfama gaazexeessummaa hordofuu qabantu jira. Akkaataa kanaan biyyoota yookaan immoo bakkawwan walitti bu'iinsi jiru keessatti yeroo gabaasamu qabxiileen xiyyeeffannaan itti kennamuu qaban maali? Dhimmi ijoon tokko gabaasaan hojjetamu haala walitti bu'iinsa sanaa babal'isee badisa biraa akka nuumne of eeggachuudhaa jiru as United States kutaa Minnesota keessa ka jiru Amlin University barsiisaa gaazexeessummaa kataan Dr. Indaalkaachoo Caalaa Bafqaaduu Morodaa Dr. Indaalkaachoo dubbisuun gabaasa qindeessa qaba. Dr. Indaalkaachoo Caalaa kutaa biyya United States Minnesota magaalaa St. Paul University Hamlin keessatti sadarkaa gargaaraa piroofeesaraatti barsiisaa gaazexeessummaati. Biyyoota walitti bu'iinsi jiru keessatti gaazexeessaan tokko akkamitti gabaasuu qaba? Maaltu irraa eegama? Akkamitti ilaalama jechuudhaan gaaffii kaasneefii jirra. Gabaasa yookiin riippoortingii naa hojjettu akka gaazexeessaa tokkotti yookiin akka instituushinii tokkotti seera mataasaa qaba. Gaazexeessaan immoo akka nama tokkotti innaa waldhabinsa gabaasu gabaasni isaa amala gaarii gaazexeessummaa kan jedhaman jiru tarreeffamuu danda'u. Isaaniin ajajamuu qaba jechuudha. Kan ijoo ta'an tokkoffaa waldhabinsa tokko innaa gabaasu inni jalqaba kan ta'uu qabu maalidha? Minimize harm. Kana jechuun maal jechuudha? Innaa gaazexeessaan tokko